Hai saboo maaltu deemaa jira? Abdii Raggaasaa akka jee? Hidara Abdii Bilisummaa qarshii 300 irraa nyaate haguma miidiyaarra maqaa kiyya kakaasee gargaarsa kiyyatu dubbatee fi 300 irraa nyaate jee maxxanse. Koo ta'uu qabu Abdii Raggaasaa. Kana waan namni hundi jechuu ture. Arraan tana bakka uummanni Harargee gargaarsa barbaadutti Abdii Raggaasaa dhufee ajandaa ta'uu qaba, ajandaa ta'uu qabu. Kana irra walii gala. Garuu xiqqeessanii faayil dunuunfatee tumanutti duula galgala. Ufitti nu qabaalu lemee wal gara aadaa kun ishee fi kanaaf ni dhimmamaa bara. Heedar jechuun nama guyyaa tokko jireenya isaan dhimmifnee bara. Jireenyummaan isaa waan si ajaa'ibu wallaahi Heedar mana kireeffatu. Gaafa gargaarsa uummata shaallaatiif kun yoo kijibeetan viidiyoo sana waraabaa biraan gaha gabbee hana salphisu. Abdii Raggaasaa akka jee? Hidara Abdii Bilisummaa qarshii 300 irraa nyaate haguma miidiyaarra maqaa kiyya kakaasee gargaarsa kiyyatu dubbatee fi 300 irraa nyaate jee maxxanse. Nuti ammoo kalee irraa lolaa turree haga dhugaa ta'e egaa isaan tubbee karasiidaa hojii maxxansanii Allahu aalam. Gama biraatiin Hidar eenyu? Abdii Hidar irraa dubbachuu jirraati. Abdii Geetaachoo illee qarshii hoteela irraa qabanii achitti waanyam godhee halkan liivii irra bulee gargaarsarra buleef waanyam godhee jedha. Abdii Geetaachoo dubbiin tun dhugaadha moo kijibaa boon irraa ifa baase yaa nuti ja'anii tanaa mataan warra galchanii miseejiin keessaan xiixxee numatti. Yaa warra biyya keessaa kana yaa bu'aan gizees namni suufa uffatee kana. Eegayyaa kana bara qulqulluu bilisa callaa fi hin ta'a bara. Akkuma kiyya kanaan saabaran koofii afirra kaayee dhufe guyyaa tokko yoo torbaan liivii seenee sanii achi jiruuti jala hotee quban qabu tarbiyaa namni itti waa butatu tana. Edaa beeksisa tokko dalaguuf namni birrii hagana ga'u nyaata boo. Awoo Hidar dhugaadhaa wanni kun ifa nuu godhe boo. Yaa boo ifa nuu godhe wanni kun rasiidaa hojii jirtilleedha. Honoo ragaa wajjiin isaan maxxanse waan kana mee ifa nuu godha yaa akhi cinqabne warri biyya keessaa kun gizee masgiidaa viidiyoo waraabu. Inuma maallaqa malee lafaan socho'uu naan jedhan. Beeksisa sheekkootiin gizee beeksisa walii gootu irraa qamaasisaa bulchaniiti ganama gabbaatee beeksisa gootii jedhan. Qiyaamummaan biyya sana keessa buute maalayyaa jiran. Beeksisa dalagaa maallaqa beeksisa jala argachuun bareedaadha. Garuu in gurguddisinaa qabu kanatti qofa 300 gizee jedhama qabiira bara. Ajaa'ibsiree. Yaa ani feefoo jidduu tana quba qabu miidiyaa kana eega gaafattee jawwee wajjin gaseenne takkaa miidiyaatti hin deebine viidiyoo takka kunoo halee maxxansee torbee takka guyyaa takka mana tokkoon akkanatti wanni goggodhu jira. Mana tokkoon jijjiiruuf akkana wanni bizii ta'e warbii namni asirratti oofu jiru kanaas quban qabu gizumaan takka dhufee ilaaleen akkuma miidiyaa gallixee dhufee harka waan ajaa'ibaa taasirratti deemtu namni akkam kana taariika walirratti hojjetaa yaa rabbii siroo yoo taadha wallaahi laati kijirra walirraa qicaa wayi biyya san keessa yaa jara kiyya maaltu maatta'u jira warabbul ka'abaa nama babbareedaa gurguddaati agartu kana meerii siida inni si nyaate ergi gizee jedhan daqiiqaa takka sirraan fudhatu kam namni sitti erguudha. Rabbuma guyyaa qiyaamaan sodaatu qoy namni. Mee wallaahi nama bareedaa feetan mee qubatti laadhaa hookaa komantii jala yaamame wallaahi abbaa fedhe kan isin komantii jala yaamtan risiida isaa ergimee kan inni si nyaate hoggaa itteen wiliquma jeetuma si dhufa kam daqiiqaa 30 osoo hin goone. Wayyaa biyya teenya san keessa maaltu maayyaa iddoo namni keenya kun gizee babbareedee kitaaba eebisu gizee babbareedee sheekotii hojii deemu gizee babbareedee maarra jiru kana luquc godheetuma dhufee asii suufaan dhaqreeffatee luqucii asii bareeda. Rabbiin waaqa ceelti. Mee biiziin keessa jiru kana keessaa beetii waliin dhufna torbee tokko keessatti. Qiyaamaatul Firdoosi miidiyaa kanarra jira yaa. Subhaanallah. koo ta'uu qabu Abdii Raggaasaa. Kana waan namni hundi jechuu ture. Arraan tana bakka uummanni Harargee gargaarsa barbaadutti Abdii Raggaasaa dhufee ajandaa ta'uu qaba, ajandaa ta'uu qabu. Kana irra walii gala. Garuu xiqqeessanii faayila ilma nama muslimaa tokko eebisaa gabbaasanii wooma kana jecha miiran taane keessa galanii jireenya nama jibbisiisuun haga kanatti walitti deemuun sirrii miti anjeetii yaada. Kana feetan jaaladha, feetan jibba. Ammaas kun waan miidiyaa irra deemaa jiru.
waan asliin falleen dubbachaa jiru waan gartee hawaasa keenya dura dhaabbatee jechaa ture kana dhugaadha anis nan fudhatu rumbadu ani moon fudhadhu rakkoon qabu Oromoon akka maal jettee Oromoon galaana si galte hunda geessi ma aslii faa galgalaa ganama warra sa'a 24 ka ol ka'ee salaatan salaanne ka ol ka'ee bishaan hin dhuyne bishaan achitti fidan Oromoon achumatti waatti guuraan jirtu wayi dadhabde hin dadhabne bar abdii raggaasaa bar nama tokkicha abdii raggaasaa obboleesso nuti nama afur mooshaniini intala shaashamanne ijoolluma si koomandooti turkii geessinee takaleen feel taate wallaannee fayyitee amma biyyi jirti akkasuma mucaa walloo tokkos Oromoon namni afur shayyoo mataa walitti qabate yoo nageenyi Adaama jira mucaan sanii dhamee ture heedar kun maa akkamitti be gaafa san liivii waraabuu ture laal eega gaa wal jala deemuun ture eega bar waa walii dhiisuu turreemi bar obboleessoo yoo akka isaan amma AB abdii raggaasa jala deeman kan wal jala deemne namuu dogoggora qaba heedar kun joora faa jala akkamitti be gaafa san laal maali inni maal dalaga gaheen isaa maali akkasi duniyaa rabbi wali garagaltee heydar mana gubbaan nu taale je lal hay arafaat faa mana gubbaan nu taaluu hin danda'ani yoo amma qaamarra qabaatullee taate amma qeerroonis ijoollee arsiiti ilma Oromooti. Nuti amma obboleessa kiyya laal wanni yaaduu qabnu heydar kun maali wannummaa shira balaa hunda keessaa inni kun mataa ta'eetuma numa mul'ata ammoo na jaba laal namni kun namni jaarsaa jaartii walitti dur waan biraa habiibii kiyya bar heedar jechuun dhageeffadhu jaajjuu isaa bar khadiiroo laal akka mootummaa gaafa mootummaan Iraanii daamu laaleetu Ameerikaan akkam goote namtichi moo jeneraala namuma haala isaa mijjeessu bar jaajjuu isaa tanaaf jaajjuusichi guddaa wayi daame gaafa namtichi Iraaniidhaa mun Ameerikaan Iraanii dootte wanni Israa'elii fi Ameerikaan dhaanii namtichi jaajjuu isaa bar kaameraa inti dhaadhaa bar haala mijjeessee bakka isaan jiran eeruu kanne hin duune bar sanumaa qabadhu jechuun barbaadee itti fufi. Akkas ijoollee miskiinaa gaafa san shaashamannetti asallatti ijoolleen miskiinaa meeqatu dhume garuu heydar bilisummaa yeroo san bakka san turee garuu guyyaa takka hidhameen beeku guyyaa takkaaf laal namni nyaata geessuu fi danda'us yeroo san heydar qof namni mana hidhaa seenuu danda'u namicha kana haga ammatti namni garuu assalaamu alaikum jeen hin jiru gabbee gaafa hundaa jenta gurbaa tokko shaashamannee yoo beekte ka kunoo if duuba deema jaanii miidiyaarra fidan tokko yoo beekte. Of duuba deema jaanii ka'ee darfide tokko jiramee dhaabbu of duuba deemaa jaa subhaanallah of duuba deemaa jee viidiyoo waraabee fiti gurbaa kanamni abdii raggaasaa gurrarra malaa yaatu 300 gaafate kun gurbaa sanirraa qarshii meeqa akka fudhate baruu barbaanna piliis abbaa keenya ka'eef duuba deema jee joorsi waraabe heeydarsi waraabe san piliis nuu kottu si baruu barbaannaa nuu kottu birrii meeqa akkasirraa fudhate si baruu barbaanna. Bakka hummaa namichi kun afaan dhoffate malee Khadiiroo. Maafiyaan dhibbaati damaa hajjan sun. Maafiyaa. Wallaahi heydar maafiyaadha. Keessa jira. Yoo heydar maafiyaan ta'in ani Kadiirii miti mee heydar kana kunoo heydar kana qoradhaa jira keenya. Mee ijoolleen teenya arsiidhaan nu caalaa isinii beeka keessattuu ijoolleen finfinnee keessa bar mucaa kiyya turumbaduu kiyya namni tokko bar guyyaa tokkoofillee jireenya fi kanaaf ni dhimmamaa bar heedar jechuun nama guyyaa tokko jireenya isaan dhimmifnee bar jireenyummaan isaa waan si ajaa'ibu wallaahi heedar mana kireeffatu gaafa gargaarsa ummata shaallaatiif kunoo yoo kijibeetan viidiyoo tana waraabaa biraan gaha gabbee hana salphisu yoo heedar waan kana hin godhin ragaa guututti haafitu gargaarsi inni ummata shaallaa sanii geesse haa jiraatu. Bara 2022 yoon dagachuu baadhe or 23 yookaan 21 haguma kana biyyaan jira boolee waliin jirra yeroo san taksiin dalaguu ture habiibii kiyya ummata shaallaa buqqa'ee jeeti miidiyaarra poosti godhe ummanni gaa ummata isaati maallaqa walitti qabaniitti kanan makiinaa ittiin qaalii milikeetaafillee hayaat foorreenti kaar dhaabbata juurraa ka boolee mikaa'el jirutti makiinaa ittiin qaalii kireeffatee ittiin deemaa ture gargaarsa san ummataa kan geessin shuuf anaaf inni gaafa sanirraa wal dhabuu ture wallaahi footoo anaaf inni waliin kaanee jira anaaf heedar jechaadha gaafa san ummanni kun maallaqa eessa keessan jee gaafatuun turre jechuudha arra garuu mucaan kun maallaqa ofii isaatii guurratu jiru maaltu itti hinaafuu fide hay aboo namni kamit dhukkuba bara heedararra osoo isaa taate dhukkuba heedar bilisummaa dhukkuba abdii raggaasaa kana akkasitti irraa arraabbate akka rabbiin gaafa kaan nabi ayyuub irraa arraabe sanitti irraa arraabeef irra kaayee qarshii san fudhachuu fadhaa bara heedar jechuun nama kanaati nama dhukkuba siin qure irraa arraabuu miti inni dura maal hawwee beeytee wanni
hoggaa namichi gubatu fiigee namni dhaqee eenyu beeytanii isaa gubee gisa jennu isaa itti ergeewwanni kennuufi neetworkii qaba wajjin. Hogga qaalittiin namicha gubdu namni dura fiigee achitti ergamee laayifii seene isaan dagatina. Akkaawuntii inni fuudhee ittiin seene akkaawuntii Haydariin hin seenne bara tiktaak isaatiin hin bananne. TikTok awwalum eenyu namichi saniitiin seene ta'e hin beeku bakka qorla kennu shoorii miti. Garuu akkaawuntii Abdii Raggaasaa namni maxxansee gargaarsa jalqaba silaa namni bar lubbuun isaa dandabattee madaala akkam taatee namni nama gaafata namatti himaami inni gargaara haala qabnu gargaarsa eegale. Gaafa san inni maali beeytee ni du'a jee hawaasa ta'e. Ni du'a jee akkaawuntii isaa kontirool godheeti namichi du'uu didee beekan. Wanni amma irratti wal lolan komishinaa miti beekan. Inni maallaqa guutuu jangal godhee kutuu ni ka'e. Milkaa'ee amma soorama ittiin bahu ka'e duraan namichi du'uu dinnaan komishina gotta kan komishiniin ni kubata dibba sadii inni kan kun karoora keessa jirtu gaa inni waan guddaa karoora Habiibii kiyya turumbatu waan biraa fixee bareedar jechuun nama uummanni keenya arsii kun akkan gargaaramne ijoollee walafaan kaa'ee lallallallal ijoollee walafaan kaa'ee wallaahi gaafa dhugaa kana ijoolleen arsii argite ilkee nyaachuu ta'e gurbaa kana summa wallaahi hanga amma irratti hin argine maaliif hin fakkeessa gurbaan amma garuu haga ammatti qimamoochee mana madaam irratti argaa jirti filemasaa haga ammatti namni kurkutaan biraa hundi irratti arge. Garuu ijoolleen arsii maaliif gurbaa wasaka kana ofitti qabdee akka deemtuuf rabbiin beeka. Ammoo hagi tokko of harkatti arge. Maaliif jedhe? Ati gizee hundaa dhufta waan ta'eef qo'i warra biraa keessummaa galcha. Eenyuun ni kaafe ka bira? Afandi. Ajandaa biraa fide tokkoffaa irratti mataasaati. Wallaahi akkanumatti argu jira. Beekaa hoo dubbachuu baannes jara keenya dubbachuu dhiisuun akka wallaalaas hin gootu. Beekaa yeroo takka takka cadhifna. Garuu namni akka uummanni san hin qarqaaramne qoodee uummata adda qoodee baalee fi arsitti arsii lixaatii fi arsii bahatti namni adda qoodee akka hawaasni san hin qarqaaramne godhe summa wallaahi mata duree irratti abdiira mucaa kana isa mataa isaati jechuudha. Yaa galata ani amma dalagattiin deebi'aa sittiin deebi'ee yoo jiraatte jalqaba waa kana bagara bu'aan kana yaa wajji jirra sittiin deebi'aa nu dalagaa deebi'een tokko deegaa akka tokko booda irraan baanaan dhufaa. Jalana fina aga dhugaa baaftanitti ana mana ma arsiin hin gargaaramin jee murmuraa tokko amma kana booda maaliif beeyta wallahi duraan hawaasa duraan dhaabbadhu garuu eega isaan gargaarsa nama dhuunfaa dura dhaabbataniiti maal jaanii dhiisi turumba duuqiyya dhiisi ummataaf dhiisi turumba duuqiyya ummataaf lallallal ijoollee bocola akka Haydar bilisummaa kanaa jecha ummanni saniin gargaaramuu dhiisuun rakkoodha. Maaliif ummanni kun jarri kun warra ummanni keenya arsiisan akka hin gargaaramne fedhu. Hawaasni kun hawaasa keenya abbootii teenya ummata miskiina siyaasaa wal jidduutti taphatee deemu jiru. Isaan kun ifiifuu nama atuu akka ummanni san hin gargaaramne qalbiin teessee yaaddu godhuu keessaa Haydar jechuun. Hawaasa sanii nama yaaduu miti. Ammaa yaadee bar. Ati warra akkanaa kana yaaddee hawaasa keetirraa ati nama miidiyaa kanarratti miskiina cinaa dhaabbatu Habiibii kiyya. Turumbatu jechuun nama waan miiliyoonii nama gargaaru rakkataa cinaa nama dhaabbatu. Kanaafuu warroota wasaka akkanaa laaltee hawaasa kee cinaa dhaabbatuuf duuban deebiin. Ummanni kuni ummata gartee wasaka ijoolleen gartee qabna eedanii. Kana kan dhufte jedhanii aartii miira keessa galanii tuuf finan deebi'a dhageessee dalagaa xiqqoo dalagaa walitti deebi'a naabshi. Okay, kanaafuu hawaasni keenya hawaasni arsii akkasitti buqqeessani akka hawaasni dagatu ka godhutti jiru Haydarfaadha. Shira kana immoo gaaf takkatti dhufuu teessan Oromootiyya. Uummanni keenya sikkoo fi mandoo hawaasa sirrii miti akka yoo ka fudhattu sirrii miti. Hammiilee digdama olii guuree kuma dhibba sadii fudhatu rakkoo maal qabu bullis. Akkami fudhatu nama tokko burraati. Akka shari'aatitti homaa rakkoon qabu. Inde ante to abadar to La hukumi anu kana hin godha Haydar miliyoona 20 guree miliyoona tokko fudhate akka shari'aatitti rakkoon qabu. Akka kiyyatti sirrii miti. Wallahi sheeka feetan fidan akka kootiyama doktor miliyoona makina qababar benzile qababar no sheeka feetan fidan na tofsisa itti halala itti tikkata yu Haydarin Haydar miliyoona takka ta'uu qabaa ture sila kumni dibba wallahi billahi miliyoona sadii warabbal kaaba hisaabni akkas dhufa ka mootummaatiin illee ka shari'aatiin illee 3 miliyoon minaamin mata Tadi san fudhattee Haydar sirrii ta'uu dhabuutti deebine. Ansi waliin jira yoo jarri dhumne akka antega kassallo annamu mana deeggareeti achi waan naqichi waliin jira yoo jarri dhufan immootu qixxetti araaf yoo jarri dhufuu dana nama Haydar wajjin jira addunyaan guutuun yoo natti gara galte an Haydar wajjin du'amma because
amane ka. No Haydar irraa komii qabnaa yoo bar Dr. Haydar si amannee kiyyoo ati as baanaan qarqaaraa jennaan sababa keetii iyyuu si nu komii himataa jirru maal taata? Eenyu? Uummanni jedha fuula Haydar argine isattu akkanarra jira jennaaniif akkasitti dhaabbanne. Eka Haydar mana haga ocha video habao. Maaliif dubbii kijibaa waa itti dabaluu waa irraa dhisu fuula keessa laallee hin taane jennaani bar. Taate. Abaazarri maa calliftani isin? Inni biyya ilaa jiraami waa biran geen. Abaazar sirkin si qaamee rakkoo jira. Lakki wallahi rakkoo baay'ituun jiru ani waan dalage rabbiif dalage malee doolchi illee fudhanne sumuun illee fudhanne Haydarillee akka fudhatellee beeku ani yoo fudhatellee an akka kiyyatti nama akkasi dhukkuburraa sirrii miti jedha. Wallo isitanii. Gabbuusi asli namichi kun naantanii arga. Wallahi isaa miti wallahi. Hukumii kennamee akka amantiititti hoo akkami? Lakki bakka hukumi illee hin geenne ani garuu nama akkasi dhukkuburraa fudhachuun sirrii miti akka ilaalcha kiyyaatitti. Yoo abbaan fedhaan kenneefoo? Abdiin illee yoo abbaan fedhaan kenneef sinumaa rakkoon qabu. Yoo ani garuu abdii illee urga gaafsan asliin dubbiin aslii dhugaadha. Aslii waan dharaan dubbatu an jedheeni abdiin naan odaa yusilki illee kaasu ani illee dawwallee fi ani abdirraallee waa fudhee abdirree waa kennee miti as sagalee ta'ee fi viidiyoo waraabeef illee qarqaarsa illee arrabbiif jecha qarqaarsa innuun gubate jedhee qarqaarsa waallee irraa fudhanne waallee naan kennine san hin beeku. Yoo Haydar immoo kana ka fudhatu taate an akka kiyyatti Haydar nama akka gubaterraa kan hin fudhata jedhee illee yaadu yoo fudhate illee sirrii mitedha. Haydariin hin jaaladha. Abdiyoo. Abdiin maal ta'e atillee maa maxxansitee mira asii waa fudhatte atillee gaafas Facebook irra maxxansitee turte Facebook irra maxxansitee turte miti atu. Ammoo. Silki rakkoo qaba. Okay. Silkii kiyyatu rakkoo qaba malee wallahi saniiti. Anarrallee borullee hin jijjiiramne waan jedhirraallee hin deemu. Ahmad Barsiisaa hoolotaa kun nama hukumii beekumi qoya hukumii gaafanna amma hukumii hadiisa fi quraana irra dhaabannee hukumii gaafanna dura. Barsiisaa hoolotaa seenime. Yaa abba mucuq nu godhee bar kun Ahmadiin kun subhaanallah isheetichi. Hoolota nuun jedhee bar. Wallahi. Maali isheen akka nama arrabsu. Wallahi mucuq nu godhee bar. Warra TikTokii kana baanaa bar. Amma barsiisaa hoolota laa ilaaha illallah. Seenaa barsiisaa. Hoolanni gosa lama bar doktori. Hoolaa baddee fi hoolaan badde. የጠፉ በጎችና ያልጠፉ በጎች ተብለው ታውቃሉ። ወላሂ namni akka sheeka kanaa warra TikTokii tuffatee warra san jiru wallahi dhalli. Ustaaz Ahmad. Ahmad. وهي السلام عليكم. وعليكم السلام. نجاجرتو دكتور هندي كيس سنو. نجا فيا. جرة والله بقى جراتني دكتور. نجا والله أبو عنده بي قالله أو إذا لين بربادو أكبرناو تو بربادا جيبان لين أبو جيبان ما كم يتون أبو والله أستاذ كي يكمل أوقاتي قالوا أما وجولين كنا ورّان أبولا أجاني ولين أبتاتور أما وانغا فر والجالة ولي قران يشكي والباثا جروانا كبري كمار إبا ثدي كمار إبا منامني كنا وانغا فا حاجة ولكن والغافتا جرو والباثا جرو أكا أمانتيتي أما إسين بري مليون لما ناغورتني وان كانسرا كيا وان غادا وان إبا لما سدي يو راكوتات إسينيتي ميتنين يوكين ناكن ناغان نبر بايسي ناكن إتان أكا شريعة إسلامات روغرا
Maqaa waaqa jiraataatiin Dr. Aslii dhiifama naa godhaati. Ani nama fatwaa kennuu miti. Fatwaallee hin beeku. Ani hoolotuma barsiisa ga'een hoolota barsiisuudha fatwaa kennuu miti. Akka dhuunfaatti yaada kanaan kaleessas mormaan ture har'as nan mormaa borus nan mormaa. Ammadha Dr. Aslii dhugaa dubbanna yoo ta'e amma erga Haydariin nuu fidde Abaazarri illee erga nuu fidde ammas Abdii Raggaasaa illee nuu fidi akkasumas Sultaan Alkhayri illee nuu fidi namoota biroo nuu dabali nuu fidi. Dhimmi kun gadi bu'amee jalqaba awwala gaafa abdiin shahaadaa qabate gaafa islaamummaatti dhufeerraa kaasee gaafa islaamummaatti dhufeerraa kaasee shaabbuka maqaa namoota faarfattoota paastaroota shahaadaa qabsiisnaa jedhamee viidiyoon dalagamurraa kaasee daawwaa bakkee akkasii deemna jedhamee dalagamurraa kaasee akkasumas eebba istuudiyoo hawwii jennataa jedhamurraa kaasee akkasumas yeroo umraan deemamu sagantaan umraatti qabamee Saudi Arabiyaatti moo Jiddatti I think kasna fakkaate sagantaan deeggarsa maallaqaa godhame isa irraa kaasee Jiddatti dooraa riyaala kuma sagal Makkatti riyaala kuma 5 riyaalitti riyaala kuma 10 ka guurame beekanu. Yaa bakka wantoonni kun hundumtuu erga miidiyaatti ba'ee silaa keessaan xumuramuu qaba ture. Erga miidiyaatti ba'ee amma ifaan ifatti nu baasanii rakkoo jiru adda baasanii eenyu balleessaa akka qabu eenyu balleessaa akka hin qabne adda nu baaftanii kan dhiifama gaafatu dhiifama gaafatee osoo xumuree natti tola doktor. Abba amma doktor amma algiitu amma siin hunda gadi nu goora amma nuu fida amma siin dhimma biraatu jira. Dubbiin sheerii ta'uu nootam. Doktora. Rabbi jaa qajeelchu dhagaye. Sheerii. Dhaqasitti ma. Wallahi obille akkuma ansi amanu yookiin amantadhe yaada yoo rakkoon jiraate rakkoo jiraadhaame an waanuma sheerii kadhayyuu waan hin naangalle bari beeku wallahi irraa abbaa feeta fidaan. Isin biizinasa beeytan nama biizinasaatii miti sultaan alkayritti sheer godha sultaan alkayrii fi addisuu raggaasaa. Wallahi guyyaa Ani beeytan fayyaalummaa teessanii Suudaanitti. Abaaza kanas hubachi sadii rakkoon qabu anas hubachi waa'ee sheeriidha. Anin beeka haasaya jaraat irraa beeka biizinesmaan warra jedhamu. Sultaan alkayritti sheer godha hariyyaa keessan asliin isin barbaada yaani. Nama tokko eenyu ni jette Ahmad. Tokko obboleessa keenya abdiidha. Addisuus yoo fiddan bareedadha. Namoota kanneen fidaati adda nu aba'u sheeriin jiraatu wantoonni jiru hundumtuu iyyuu. Nu qulqulleecha. Okay. Addisuun deemeera walillee hin beeknu duraanillee akka dhufullee hin barbaadu ani. Wanta abdiitu amma abdii wajjin rakkataa irra waan ta'eef namoonni kenna olomaa'onni kenna warri abdiitti dhiyaatan yookiin abdii bakka bu'aa koottaa yookiin abdii fida. Amma muslima araaramne irraa wallahi yoo heydar badii qabaatellee yoo abaadari badii qabaatanis yoo sultaan alkayri badii qabaatellee mindinoo jara kana maaltu wal dhabsiise hin araartin amma hin araartin. Dabalata doktor dabalata. Amma icciitiin amma waa takka kanaan booda nafu beek. Eegaraara mul'ite. Amma waan godhu isteetimentii baafate isteetimentii dhengatti akkasitti waa akkate ani waa takka hin beeku waa'ee isteetimentiidha jedhee waa akkate san haafiduu maqaalee nama baay'eetu olliyaa waan ta'eef isteetimentii keessaa tartiibaan guyyaa wajjin viidiyoo banee jira maqaan wajjin. Ani isin dubbisu ana biraa hin jira. So birrii jaaree murattee isin dubbisu warri asirra. Dubbisa kanaaf fidaa jenne namni haa dhufu haa dubbifamu dhufe. Doktor. Wanti hundi gadi haa ba'u. Kan nuti barbaannu iyyuu abdii fi addisi osoo hin taane irraa warroota sani warroota sani. Akkana jettanii fayyaalee na bira jira dhiisaa hundi isinii dubbisaan. Dalagaa akka fudhate eenyu akka birrii fudhate isinii dubbisa. Bakka sanirraa hajaa qabna nu san nuu baasa. Abaazarri sultaanii fidaa ka.
Maqaan Abaadarri kan dhugaa eenyu niree achirra laalee isin dubbisa. Eenyu beeka maqaa Abaadar. Amma ka'ee daruu Kamaal heebboo ta'uu waan irra dhagaye. Ka Abaadar Maamad Nuuri. Maamad Nuur. Masha Allah tabarakallah. Masha Allah tabarakallah. Warra commando, thank you so much. Warra three you follow good I think. Manan gen nereati. Namni kam imi kudila na tuya jara jirate. Mana follow kora udoch. Abbaan murtii fa'aa duraan jaarsummaa foon ergataa turan amma salfataniitti majala kana ta'a yaa rabbi iji nagaa buusii ani kuno ana rakkadhu wallah abbaan murtii mana gahi oma rakkoon qabu abbaan murtii ana rakkadhu wallahi salaamu malee nu gafatu salfattanii tasa isin arge Heydar manatti galuu dhiise seenaayyoo ofirra waan rafuuf makiina kaafatee tara yoo waa argama makiina keessa ciisa sammuun. Bataam. Tokkummaa silkii tirfii qabdaami ergadhume. Tokkummaa silkii tirfii qabdaami an silkii lama bitachuu qaba bara. Ya dore galani. Silkii qabna tokke. Okay. Silkii tirfii qabaannaan bareeda. Nama silkii tirfii qabu ka maqaa warra birriin gabii foocii irratti ta'ee isteetimentii irraa nu dubbisu barbaanna maaliif Heydar qofti saaxilama min shiggir alla. Ya, utuwatti ergin dura garuu akkaataa deemsaa tokko akka yaadaatti. Karaa cufame wallahi hingaa inshallah waan godhamu amma laali faayiliin akka amma Ustaaz Ahmad Barsiisaa Hoolotaa kanarraa ta'a. Akkamitti an guyyaa inni shahaadaa qabate Ramadaana keessa gaafa guyyaa 17ti. Gaafa 20 irraa jalqabee akka wantaan bahu isteetimentiin bahu sadaqaan gaafa guyyaa marsaa 7 guurame kun hundi oduutii godhama gara miiliyoona 100 deema mallaqni inni sun achirraa jalqabne jechuuf haayillee achirraa jalqabu haayillee waan qabu qabadhe dhufa baay'ee mallaqni maqaa kiyyaan bade kun haqiiqaa jiru takka takkaan ta'e viidiyoo baay'ee sitti hima an beekaa qoosaadhaaf jechuu jira malee ani yatiima irraa akkana rabbi nan dhiisu nyaadhu sanii fi hagasiif ammoo faayillee achirraa duubarraa jalqabu jechuu kiyya hagan dhufuuf. Ramadaana meeqarraa jette anatu haarawatti baasisiisa. Ramadaana kana malee kaan 17 irraa. Ramadaana 17 irraa haga har'aatitti haga kaleessa gaafa addisuun bahetti isinii baasisiisu. 20 irraa Ramadaana 20 dabre irraa kaasee. Ramadaana waggaa darbee 20 irraa isinii baasisiisu. Faayila waggaa tokko ho'i jechuudha. Isteetimentii waggaa tokko ho'i. Inde akkasitti faaxeen binti Islaam guutuun isii marattee shinii gattee mana madaamii keessa fiidii dhiise obboleeta kee. Wallah. Yaada tokko wayiin dubbachuu barbaade afaan Heydar. Ana amma sekendii keessa baay'isa. Ana amma osoo asirraan buune baasan erga yeroo baasanii dhiise akka kiyya dheeraa garuu faaxeen akka maraattu hin barbaadu. Asili waan sitti ma yeroo tokko na dubbisi. Koreen kun ati miskiina keessa hin jirtu. Gaafa nyaatan bara amma miliyoona 100 ta'u wajjin nyaataa jira ilaa sassaabaa jiran wanta tokko qo'achuu qabdu. Irannaa irratti wal dhibdeen dhufe malee amma kun hundi deemu quba qabu. Sii galee ati miskiina quban qabdu ta'uu dandeessa jechuudha. Garaa jiraa waan hin geenyeef komii kaasanii jechuudha hundi jiraa. Hundi isaanii waan garaa jiraa hin geenye. Amma garaa jiraa ga'utti miliyoona 200 utuu ta'e hin funaansisu. Maalirra dhaabbeensiin jedhee fakkeenyaaf baay'ina maallaqa kanaan beeku. Warri kun sii galee waan jiraa eega dhabanii booda komii kaasanii jechuudha. Uummanni bar karaa namaan saamame koreen kana irratti qindoo ta'e shiftaadha. Waliin hattee gaafa qodatu walooltii yaadii bara. Kan uummata saamee ajjeese bara abdii raggaasaa caala koree ijaaramte kanaa bara. Akkuma mana doktoraa jirraa daba godhadhu yeroo haasoftu waan hin taane waan boru rabbi duratti itti gaafatamtu illee naaseen.
waan hin taane. Aydarsi ati akkuma nama soddaa keetii tokkotti anuma kophatti gorsi malee ati waa'ee hiccitii birrii miliyoona dhibbaan jedhu kana baasuun kennatti hukumuma 300 warra Dubaay kana sadarkaan an nama nyaate tokko nan sii fida asidi nama komishinii nyaate takka takkaan hanga diguura nama komishinii nyaate takka takkaan harka jira Aleexi Taayyee Faanti Abdii Geetaachoo Faanti Master Sharafuddin Faanti 100 nyaatte kan dhugaa dha mosa tokko Nuwaami hunda isaanii. Aleeksii illee nuwaami. Hundaa yaa Aleeksii nuwaami hin barbaanne. An nama muslimaa quraana qabatee quraana qabannee haa kakatu kulliin namaa namni an muslim ofiin jedhu. Wallaahi billaahi. Wabillahi karim. Doktor Eshi. maal jettan Abaazar Asuma salaata. Salaatee dhufa. Asuma salaata. asuman salaata duraanuu asuman salaattanii har'a baay'ee birrii nyaataa kana kennan masjiida salaata asumatti viidiyoo bareedha duraanuu asuman salaattanii asirraa gabbuunaan nyaattan baarakallahu fiikum Dakki bu'uun edu akka muhiitii qabadhee salaatee dhufa. Asuma salaata. asuman salaata eessa deemtan amucaan mana gabu Guyyaa uzriidhaan rakkoo qabu uzrii jiraarra yoo manatti illee salaata. Kompilinki share godhaa membarii taa koofiyaa tuttuqaa mana jabeessa laa ilaaha illallah yaa rabbi janama guddaa asirraa naan bisi subhaanallah dubbiin barbaadu dubbiin na barbaada subhaanallah maaluma kenna tana rakkanne baalii yoo akkamne gaa Nagaa doktor assalamu alaikum. waalaikum salaam mangisti akkam